Shama nagaa fi ayyaanni jaalalli waaqayyoo isinii dhufa baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha. Egaan viidiyoodhaan akkana bahee guyyoota lakkoofsisee jira. Har'a kunoo isinii dhufee jira siniin jechuun jaaladha. Yeroon dhufus immoo Abrahaamii fi Heeluu qabadhee dhufee jechuudha. Egaa Abrahaam erga gaafa mallattoo yookiin immoo samaana irratti mallatteesseetii akka dhokate yookiin immoo akka bilbila isaa cufatee ture Buruukii fi Abeel dubbatanii jiru. Garuu karaa namaatiin argatanii gara hoteelaa yookiin immoo kutaa inni kireeffatee yookiin qabatee bira ga'aniitu jiru jechuudha. Egaa isas immoo maaliif akka bakka sana qabatee ermijaa lubbuu isaa irratti illee fudhachuudhaaf akka jedhu dubbataniitu jiru jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf egaa seexan yoo nama dogoggorsiiste irraatiin kanaafee Abrahaamii kana murteeffachuunsaa sirriidha yaadu hani jechuudha. Rakkoon guddaan rakkoon ittiin gaa'ellisaa haala kanadhaan rukutamee haala kanadhaan tuqamee isa bira jira waanta ta'eef jechuudha. Maaliif jennaani dubartii osoo biraan ga'uu baateera ta'ee ilmoo namaa otoo fuudhuu baateera ta'ee gaa'ellisaa kun keessattuu osoo ermeellaan dhufuu baatteetti ta'ee wanti inni akkana ta'uuf tokkollee hin jiru jechuudha. Jalqaba irratti hiriyoota fakkaattanii gaarii fakkaattanii kan miidhee Abeelii fi Buruukeedha kan kaleessa ofii isaaniitii wal miidhan caala jechuudha. Dubartii fiddanii fi isayyuu garaa laafummaadhaan laphee qulqulluun itti dhiyaatteettanii dubartii akka barbaaddina godhii natti fayyadami jettee ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gara isaa gaafa dhaqanii eenyu isinitti himee akkamitti dhuftan iddoo kanaa gaafa isaan jedhanii eenyutu isin fide maal taatan maamna jedhee sana booda gara manaatti deebi'i akka gara manaatti deebitu barbaanna. Gaasheen isin bilbilan armeen keessan bilbilanii iddoo kana jira yoo jenneeni illee bareedaadha. Akkasumas immoo nuti si biraan geenyuudhaaf geenyu namarraa fagaachuu haalotarraa fagaachuu yoo barbaaddetti ta'e mana kee cufattee taa'uu ni dandeessa jedhaniin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Haala jireenya ofii haala ittiin qabannaa gaa'ela ofii wallaalanii yeroo akkatti ta'anii baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Yeroo darbes dubartii baqata jennaanii Abrahaamee nama warra isaa biratti baqateedha dhugaan siniin jedhe. Ofii isaatiif kophaa isaa dhaabbatee wanti sirreeffachuu qabu kana hunduma ma'aatii kana hunduma hiriyaa kana hunduma hiriyaa gantuu hiriyaa sobduu hiriyaa dhugaa hin beekne hiriyaa qajeelina hin beekne odeessituu mandaraa walitti guuree gaa'ela isaa bittimse jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhana maatiin isaas akka baay'ee gaddan abbaan isaallee akka baay'ee gaddan akkamittiin mallatteessaa hanga jedhanitti jechuudha. Tokkoffaa ariifateera. Poolis xaabiyaa hin deemu poolis xaabiyaa deemuu hin qabu jedheeti malee jechuudha. Poolis xaabiyaa deemee ani gaa'ela koo kana diiguu hin barbaadu. Inni biraas immoo dogoggoreera balleesseera baqa xiiqiidhaan ishiinis xiiqiin kan hojjattee turte anis xiiqiin kan hojjadheen ture. Ishiin kun immoo karaa hin beekamin natti dhufte waan ishiin ittiin deemaa jirtu iyyuu hin beeku jedhee haala jiru tasgabbeessee gaafachuu danda'a. Maal yoo isa isaanis jechuudha hin ajjeesan lubbuu miti yoo hidhame isaa hidhamu kaa guyyuma muraasa fayyadameetu murtoon itti laatama. Akkasittis immoo dubartii dhagaa miti jechuudha. Roottaan yaada qabdi nama dhaga'uudha jechuudha. Nama yaada jijjiirratudha jechuudha. Innaa ariifatee iyyuu akka ittiin iyyuu farramuu qabu isa qoruuf iyyuu ta'uu danda'a. Amma middoo akka inni ishiidhaaf qabu jechuudha. Egaa fuudhanii too baanii jiru giddumaan hin deemuwanii hin bawanii narraabaa boqochuun barbaada haara galfachuun barbaada eessayyuu hin deemu jechaa ture jechuudha. Isa biraan yeroo sana haaree manatti ol deebi'ee shaanxasaa fudhatee konkolaataa ofii jechuun bakka ariifataadha yaadaan qabu. Isa dhugaan siin jedhee gara laafummaa qaba. Abbaa hiyyeessoo taate dhugaadha. Abrahaamii akka argaa turretti maalumaa mana isaa hin beeknu akka miidiyaa irratti argaa turretti jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu immoo malee jechuudha ariifataadha. Inni hubatu dhaabbatee dhiirri immoo dhaabbatee waan itti jettuun namnumti kamiyyuu jechuudha. Maaliif kana jette maaliif kana jedhee hubachuu baateera taanaan jechuudha. Dhugaan siin jedhe bakka jireenya kee gaafa kamiyyuu socho'aadha jechuudha. Dhugaa socho'aadha akka muka randarra dhaabbate jechuudha. Murtii randarra dhaabbatu tokko
biyyoon yookiin immoo randi kufaa gaafa deemu hiddi isaa hin argama. Sana booddee maal ta'a? Goggogaa hiddi isaa goggogaa gaafa dhufee ofuma isaatiif kufaa jechuudha. Isinii galee wal hubachuudha. Iddoo kamittan balleessa jedhame jechuudha. Kaameraa irrattis miti. Isa dhugaan sinin jedhe keessattuu nuti jechuudha dhimma gaa'ela keenya irratti keessaan waliin haasa'uun keenya keessaa wal hubachuun keenya keessaan malee miidiyaa irratti miti abadan. Hojii hojjechuun gaariidha. Garuu immoo dhimma gaa'elaa dhimma dhala keetii miidiyaa irratti baasuun akka kootti gaariidha hin yaadu hani jechuudha. Gorsa kan hin taane irraatiin wanta namni sirraa barachuu qabu kan hin taane irraati jechuudha. Egaa isa kanadha. Gara manaatti yookiin nu biratti galuu dandeessa. Nyaanni hojjetama. Jechaa turanii maaliidhaan sin biratti gala amma yoomitti minamna jechaa ture jechuudha. Inni biyyaa baa jechuudha. Amma mootummaan biyya keenya jechuudha. Wanni akka inni irratti hojjetu beektu hojjechuu qabu jedhee yaaduun akka kootti jechuudha. Tokkoffaa gaa'ela lamaan gidduutti abbaa manaa fi haati manaan gaafa wal lolanii isa shaanxasaa fudhatee biyyaa ba'u. Isa shaanxaa fudhattee biyyaa baatu ibboortii cufuu qaba. Inni biraa immoo jechuudha. Inni biraa gaa'ela dhalootaa in dhaabbata jennee kan yaadnu namni tokko gaa'ela dhaabbatee dubartii biraa kokkee qabatee akkasumas immoo hoteela seensisee haadha manaatiin ala teessisee laataaf taanaan jechuudha. Seeratti akka nu dhiyaatu. Dubartii isaa taatu dhiira jechuudha. Kun biyya keenya keessatti hin uumamne taanaan jechuudha. Ammayyuu seexanni jechuudha gaa'ela dhalootaa gidduutti xibbaa xibbii akka isheen taphattu beekamaadha jechuudha. Isa kanadha. Inni biraa immoo Eeluu dubartii jabduu obboleettii Naahii isa duuriyyee sana beektu jedhee yaadanna. Ani Eeluu dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee irraa baradheera. Obsa irraa baradheera. Jabina irraa baradheera. Bakka waan gaarii gochuu ishii waan mul'isuu ishii irraa baradheera jechuudha. Akka dubartii tokkotti jechuudha. Baay'ee cimtuu kan taate, jabduu kan taate, yaadduu kan taate akka isheen taate jechuudha. Garuu immoo yeroo baay'ee yeroo isheen dhiirota hiriyoota godhattee qabattee ishii gananii biraa deeman, ishii dhiisanii biraa deemanii ni argamu jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e namichumtee gaanii yeroo darbee akkasittidhaan ishii qabee yeromtu malee beelluu ishiidhaa godhe suni safaana jaalala eegaluudhaaf akka jirtudha jechuudha. Amma nan sodaadha jettee bu'aa turte jechuudha guyyaa kaleessaa jechuudha. Jireenya koo keessatti waan baay'een dabarsee bakka gaariis yaraas baay'ee dabarseen akka antaanitti as ga'eera. Garuu immoo wanti kun akka inni kufu hin barbaadu. Kanaaf isaan nan gaafadha jettee jechuudha. Yeroo inni dhufutti fuulli ishee bu'aa turteetti fuulli ishee geeddarameera maal taate minamina gaafa hin jedhuuni homaan taane jetteeni. Sana booddee garuu gaaffii tokkoon si gaafadha. Ani jireenya koo keessatti waan baay'een dabarseera. Kanaaf iyyuu wanti kun deebi'ee akka hin kufne hin barbaada. Xaragaa daandii keenya xaragaa qulqulleessaa deemuu qabna jettee gaafa isheen itti haasoftu maalidha kanatti jechuu barbaadde. Waan hundumayyuu haasofnee walii galleerra. Amma uumaa inni jedheen jechuudha. Amala dhiiraa keessaa jechuudha. Dhugaan siniin jedhee waa'ee kee waa'ee shamarranii waa'ee kee si beekuu barbaada malee waa'ee isaa akka beektu hin barbaadu jechuudha. Bunniidha inaaraa tokkicha sitti meera miti tokkicha kana ta'eera miti jedha jechuudha. Garuu immoo gaafa isa wajjin hin deemuu jalqabdee walakkaa geesse bakka liixii waan ta'e gar ta'e jechuudha. Bukatee akkana ba'a jechuudha. Wanti qarraraan taane tokko jechuudha. Kanaaf iyyuu ishii yaada gaariidha. Yeroo meeqan kufu yeroo meeqan darbatamu yeroo meeqa hin bu'u. Kana booddee garuu nan cabaa nan miidhama baay'ee hin danda'u. Bakka hin danda'umna kooti ollatti ta'eera. Ma kanaaf iyyuu dhaabbachuu qabaadha kan ishiin jette jechuudha. Inni immoo nanamanni lakkaanii eenyummaa koo dabarsee siif kenneera. Kale ji'a lamayyuu guutaniiru mee ammadha kan isaa wani edda wallolan iyyuu ji'a lamaan guunni iyyuu dhufe natti fakkaate. Garuu immoo waa'ee jaalalaa addatti seenuu jalqabanii hamma dhiyoo kanadha jechuudha. Ababaa wadda kennee fi booddee ishiin hin shakkite jechuudha. Gaafachuun mirga qabdi jechuudha. Dhugaa rabbii gaafachuuf mirga qabdi. Amma jireenya kee keessatti jechuudha. Unkanarra riyaa taatee gaafa jirtu dhiisiite jechuudha. Boruyyuu gaafa jireenyatti galte amma jireenya sana jiraattutti waan barbaade gaafachuun mirga qabda nama kee jechuudha. Malee jechuudha.
al tokko waan tokko gaafattee bichaatti seenuu qabdu yeroodhaa yerootti. Yoo jabaatee si faana dhaabbatee si faana deema ta'e achirratti adda baafatta jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Ani fakkeenyaaf ofuma kootii sinitti nima jechuudha gaa'ee argatanitti suura irratti hidhina yaada poostii siniif godheera sumaan illee tokko sana taasisu jedhaa siniin jechuun jaalladha. Waggaa afuridhaan gar'aatti jechuudha. Icciitii wanta jiru isuma bar'een gaddaa gaafadheen barana gaafadha. Isuma barana gaafadheen bara gareen gaafadha. Maaliif bora akkan hin kufneef bora akkan iddoo hin taanetti hin darbatamneef jechuudha. Boruun immoo kufuu hin barbaadu jechuudha. Inni lammataa immoo nuti shamarran yeroo baay'ee hin ariifanna jechuudha. Nuni baay'ee ariifanna waan baay'ee keessa gallaa hubannaa hin qabnu baay'een keenya jechuudha. Garuu immoo namni gaafa dhaabbatee gaafa umurii isaatiin akkasumallee gaafa wanta tokko isa barbaaduudhaaf ka'e yookiin immoo inni illee fedhuudhaaf ka'e jechuudha. Abaddan nuti waan argee xuxxunneedhaaf osoo hin taane waaqayyumatu waan nu qopheessa. Kana kutannoo qabaachuu qabna. Isa kana siniin jechuun jaalladha. Oduu isinitti hin dheeressu. Innaa yaanni ishii bareeda gaafachuun ishii inni garuu achitti gatee biraa deemee innaa sitti tasgabbuuf tinaa bilbilii naamna jedheen jechuudha. Akkas ta'uun qabuun jedha akka kootti ishiin tasgabboofteetii ni lolaa ture jechuudha. Kun immoo hamala dhiiraatidha. Amma waliin deemnutti waliin deemna. Amma kaanitti immoo inafa kaa'in citaa kaa'ichaa ture jechuudha. Akkas jechuun qabu dhiirri gaa'ela akkasiin hin jedhu. Amman deemu si faana deemenani sanaa booda immoo yoo ta'u baate adda citaa hin jedhu dhiirri dhugaadhaan si barbaadu jechuudha. Baay'ee sisiissatama. Dhugaan siin jedhe maaliif isaati kana hin bilbilee maaliif yeroo kana bilbilan kaafne iyyuu siin hin jedhu obsa sii qabaata dandeettii sii qabaata waan baay'eedhaan si danda'a jechuudha. Gaafa sanaatis wajjin deemuu dandeessa jechuudha. Ishii waan sodaatte gaafatte miti maal sodaatte akkasidhaan jenneen jechuudha. Inni isa kanadha. Waaqayyo galgala keenyaa bareechuu siin jedha. Guddaan siin jaalladha. Guddaan siin kabaja. Ana qimamiyyee mana madaamii qiddoo jajjabeessa siniin jechuun jaalladha. Sinitti tolu baatus sinitti tolus subscribe naa godhaa siniin jechuun jaalladha. Isa kanadha.